furmaata nama hirribni itti guddatu sababni isaa dhibee sihrii fi min inkhifadii hormoonii fil jismi sababa gadi bu'uu irraa dhufa hormooniin qaama namaa keessatti takka dhibeen qaama namaa keessa turuu irraa dhufa. Furmaanni isaa usaaratun nammaam cuunfaa saakayyoo fudhatta itti dabalta bishaan khalliitii fi bishaan waliigalaa kana jara sadiin kana waliin nayxee fayyudmadu ala arraasi sammuu isaa fundura kana dibata takkaas gubbaan rabbuufata akka ajaa'ibaa kanatti fayyada. Yoo dawaa an ammaan tan isiniif hime kana dhabdan dawaa murakkabaata dimaa kan jedhu kana fayyadamtan. Dawaan kun akka ajaa'ibaa kanatti isin fayyada. Maal fa'a fayyada dabalataan nama sammuun isa gubataa oolu. Nama yoo lafaa ka'u dachiin isaan martu. Nama mataan isaa madditti isa qoodee isa dhukkubu. Maaliif? Asiidii garaachaa irraayi. Ka gara sammuu aaruurraa mataan isa dhukkuba maddii qoodee. Furmaata jara kanniiniiti qorichi kun. Isa kana yoo barbaaddan bilbilli keenya porofaayila jala jira.